Mee iddoo kana ciistee waan ati uummata keetti mattu maaltu jira? Uummatatti kan ani maddu tokko wanta qabuun mucaa koo akkanaa guddisu. Xinnaaf guddaan beekaa wallaalaan mucaa koo bukkee akkanaa dhaabatu kabaja uumaa isaa eeggatee isa uume isa akka kanatti isa uume anaanis isa uume isa na gargaare sodaatee Waaqayyo isa na gargaaree mucaa kanaa kenne ilaalee ofirratti beekee mucaa koo bukkee akka dhaabatu kabajaanan gaafadha. Tole Waaqayyo si haa gargaaru. Ameen. Siree cabsii ka'ee jedhama miti. Bakka kabajan.
no. Kutaa oksijiinii jechuudha. Tolee. Nummoo sisteriin tokko nu bilbiltee jennaani si gaafachuudhaaf fiigichaan hojii dhiisne iddoo kanatti argamne. Naa kanaaf haalli fayyummaa keellee nagaarraa akka jiru nutti himaniiru. Naa kanaaf mee iddoo kana ciistee waan ati uummata keetti himattu maaltu jira? Uummatatti kan himadhu tokko wanta qabuun mucaa koo akkanaa guddisu. Xinnaaf guddaan beekaa wallaalaan mucaa koo bukkee akkanaa dhaabatu kabaja uumaa isaa eeggatee isa uume isa akka kanatti anaanis isa uume isa na gargaare sodaatee Waaqayyo isa na gargaaree mucaa kanaa kenne ilaalee ofirratti beekee mucaa koo bukkee akka dhaabatu kabajaanan gaafadha. Tolee, Waaqayyo si haa gargaaru. Ameen. Siree cabsii ka'ee jedhama miti. Bakka kabajamu. Egaan kabajamtootaaf dhaggeeffattoota keenya qophii keenya gara xumuraatti finneeti kan jirru. Qophii kana qopheessee kan isiniif dhiyeesse ani Geetoo Tashoomeeti. Ogeessi kaameraa keenya Simoon Gimbaaruuti. Qophii keenya kutaa lammaffaa kan hafanii wajjin walitti deebina. Ammasitti turtii gaarii.